Maqaan kee eenyudha? Eessarraa dhufte? Ani maqaan koo Miratu Tsaggaa'een jedhama. Kanan dhufe Gudarirraan dhufe. Waaqayyo lafa kanatti maal siif godhe karaa nama Waaqayyo maal dhugaa ba'uu barbaadda? Ani kanan dhugaa ba'uu barbaadu karaa miidiyaa Lattuu TV kana nan hordofa. Guyyaa tokko luka kootiin waldaa kana seeneen beeku. Guyyaa tokko utuun mana taa'ee dhaggeeffachaa jiru. Miilli koo bitaan kun na dhukkuba ture, garaa koo kanas na guba ture. Akka tasaa immoo tajaajila iddoo biraatiin qaban ture akka boruusa. Baay'ee na dhukkuba guyyaa shanaffaa akkabaabina irra ta'eera. Utuun Lattuu TV kana dhaggeeffadhu namni Waaqayyo Appoostil Taarikuuni utuu isaan tajaajilanii ciisaan jiran ture gara sa'aatii 4 akkabaabiin ta'a. Humni Waaqayyoo natti dhufe abiddi Waaqayyoo faana koo kana keessa darbe. Akkan ta'in beeku darbate algaarraa lafaan na dha'ee humna takka namarra hin buunetu narra bu'ee Waaqayyo kana hundumaa naaf hojjete hamma miilli koos nagaadha hamma jireenyi koos nagaadha takka humna akka gaafsanaas argeen beeku. Eenyu kana kan dhaga'u iyya galata fooricha guddaa isaa Yesuusiif. Haleluuyaa. TV Lattuu kana karaa miidiyaa in hordofta yeroo namni Waaqayyo achi jecha tokko dubbatanii lafa jirturraa algaarra teessee sagalee kana dhaggeeffatturraa umni tokko butee lafaan sidhe yeroo sanaa kaasee fayyina guddaa ofirratti argite jechuudha. Eejeen utumanii dhaggeeffachaa jiru bakka humni Waaqayyo butee na darbate gaaf sana dhugaa Waaqayyooti amma sa'aatii 11tti jilbeeffadhee ture. Abiddichi sitti qabatee sirraa dhaamuu dide. Abiddi natti qabatee lafan deemettis humni natti dhufee dhugaa Waaqayyooti mee lafa jirtanii ka'aa dhaaba. Haleluuyaa galata jabaa iyya jabaa Yesuusiif. Immala hililleen Yesuusiif immala galanni Yesuusiif. Haleluuyaa ammayyuu galata dhangalaasaa Yesuusiif. Erga gaafa sanaatii nagaa keetii nagaadhaan kaatee gara sagantaa keettis hin deemte jechuudha. Erga gaafa sanaatii lafan dhaqutti nan milkaa'e dhugaa Waaqayyooti. Lattuu TV'n kun eessuma dheen dhugaa Waaqayyooti baay'een iyyaafachaa ture. Hamma yeroo seenu baay'ee natti tole dhugaa Waaqayyooti. Yeroon balbala seenu abidda Waaqayyootu keessa koo seene. Ergaa dhaloota kanaaf qabuun qabaa dhugaa Waaqayyo jiraataati. Lafa kana yeroo teessanii callistanii dhuftaniin taa'ina. Dhuftanii as taa'urra mana taa'uu wayya. Erga dhuftanii amana. Sagalee Waaqayyo amana. Dubbii Waaqayyo amana. Inni geggeessus, inni marra'us, inni faarfatus asirra haa dhaabbatu amana. Yeroo sin amantanii as teessan hiikamtanii baatu jaa ta'eedhaa fi akkatti duwwaa keessan hin galiina. Ergaan qaba dhaamsa kootii waldaa kana yoo seentanii amanaa seenaa anaaf waanaa ta'eera as guyyaa har'aa as dhufee dhaabbachuu koofiyyuu waatu naa ta'a. Mee galateeffadhaa fi Waaqayyoon haleluuyaa. Erga gaafa sana nagaa keedhaa Waaqayyo karaa kamiyyuu nagaa kee guutuu taasiseera gooftaan koo si haa eebbisu nagaadhaan dhaqe. Mee galateeffadhaa fi Waaqayyoon haleluuyaa.